Ishii saba waaqayyoo akkam jirtun isiniin jedhaa. Haala kan jirtan keessa kan jirtanii bagaan jiraattan isiniin jedha. Dubbii sagalee waaqayyoo keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irraa nan dubbisa akkas jedha. Sagalee waaqayyoo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan abboommi isaanii arrasi abboomus gaarii gootanii yoo hiddan waaqayyo gooftaan keessan saba warra kaan hunduma gararraa isin oolchaa jira. Egaa akkuma dubbii sagalee waaqayyoo dubbatu iddoo kanarratti waa'ee eebba abboomamuudhaan dhufuu dubbataa jechuudha. Namoonni egaa lafa adda addaa jirtanii roobii dhufu sagantaa addaa qabna jechuudha. Sagantaa addaa nuti qabnu kanarratti namoonni daldalaa ta'an, namoonni hojjetaa mootummaa ta'an, namoonni baajaajii ooftan, namoonni suuqii adda addaa qabdan. Gaafa lafa kana dhufu guyyaa sana lakkaa bishaan fidadhaa kottaa irratti isiniif kadhatamaa jedhan raajii. Ani immoo torbee isaa waan hin jirreef akkasumatti an dhufee isa booda bishaan kana argachuun qabadhee yaade wangeelaa Taaddeetti nan hime wangeelaa Taaddee fuudhanii naa kennanii irraan dhugee xinnoo irraa dhugeen asumatti raajiin irratti kadhatanii ajaja baasan. Isa dura maaltu jira lafatti hojii hojjedhan ture mana uffataa achi akka tasaa ta'e guyyaa sana hin diigama ture gara olii fooqii irratti hin darban. Gaafa achi irratti darbuu hin jiru ture. Ayyariin jechaadha yookiin birriin hin jiru ture hin hojjetamu akka duraa jechaadha. Achi booda bishaan kana amanee fudhee deemeen nan firfirse. Guyyaama sanatti jechaadha addumaan waaqayyo hojii naaf hojjete. Bishaan sun lafa baay'ee irratti hojii naaf hojjete waa baay'ee gara manaattis geessee ijoollee koo baasee alatti illee akkasitti firfirsee warra hojii jira miti naannoo keenya irra warra hojii hin qabneef illee hojii uumame waaqayyo akkasitti guddaa na gargaare kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jechuun barbaada. Akka walitti reeba. Waaqayyoon galateeffadhaa fi warri kana dhageessanii. Namoonni mana bunaa keessa illee nagaddan kamiyyuu waan irratti isinii kadhatamu qabattanii yoo dhuftan yeroo kadhataa qabnaa jechuudha. Kanaaf waamicha isiniif godheera. Tokko keessanii qabattanii dhuftan irratti zayitaan isiniif kadhatama. Namoota dhukkubsataniif illee hin kadhatama. Kana bakka achi deema. Uleen jiru apa deema. Grazie. Kasaran kabada, kasaran ani mau cas kanan nak kami nanti itu. Lepas ini jadi tu ya kasaran tu. Kali ni jadi mana kalau kasaran itu nak kau. Ammo. Semua kayu kanan kita wakayu dah jalan takut biasa. Hojii kan dhabdan illee isiniif kadhatama. Bizinesiin keessan kan isin jalaa cufame. Suuqiin keessan kan lafa adda addaa isin jalaa cufame. Shagal magaalaa kan naannaftanii kan jirtan kamiyyuu yoo dhuftan hirmaattuu sagantaa kanaa yoo taatan bal'inaan yeroo isiniif kadhannu jechaadha. Kuni roobii fuula keenya dura jiru kanarratti waan ta'uuf namni kamiyyuu walitti himtanii namoota hojii dhabdan barattanii dookimentii qabattanii kan hojii dhabdan dorgomuu kan barbaaddan gara biyya alaatti baatanii hojii gurguddaa hojjechuu kan barbaaddan biyya keessatti hojii bal'aa hojjechuu kan barbaaddan kanaaf dhuftanii yoo isiniif kadhanne waaqayyo balbala isinii bana waan ta'eef sagaleen eebba kanaa lafa adda addaatti akka isinii banamu abdiin qaba jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf yoo dhuftan namni kamiyyuu hirmaattuu sagantaa kanaa yoo taatan dubbii sagalee waaqayyo akkuma dubbatu waaqayyo lafa isin deemtan lafa isin jirtan hundumarratti saba warra kaan gararraan isin oolchaa jira. Namni yoo isaa kadhatame yoo eebbifame nama gajallaan ta'u hin rakkatu seexan hin rakkisu. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo nama biraatti himi koottaa isinii kadhannaa. Namoonni bizinesiin keessa isin jalaa cufame namoonni dookimentii qabattanii odoo jirtanii hojii dhabdan namoonni lafa bunaa adda addaa mana bunaa adda addaa bantanii amma durii isiniif galiin keessanii galuu dadhabe namoonni konkolaataa ooftan namoonni baajaajii ooftan kamiyyuu yeroon kadhannaa hin jira jechuudha. Lafti argama keenyaa keellaa buraayyuu naannoo guutee duubatti argamna waldaa dhabsiisuu keessoo isa fannifame guutuu addunyaa jettanii yoo gaafattan salphaanumatti argachuu waan dandeessaniif gizeedhaan iddoo qabadhaa isiniin jenna. Egaa namoonni iddoo adda addaa teessanii jirtanii fuula feesbuukii keenya akkasuma yuutuubii tiiktookii keenya TV labsituu keessa hojjettanii yoo seentan namni kamiyyuu sheer laayik yoo gootan waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu isiniin jenna. Kanaan nu bukkee dhaabadha namni waan hin taane iyyuu ni ilaala sagalee waaqayyo yoo dabarsitan ergaa asii darbu kana yoo dabarsitan waaqayyo duratti illee gatiin keessan guddaa waan ta'uuf nu bukkee dhaabadha karaa hundumaan waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha.